kaasanii bulookillee na godhamee jira. Waan an lubbuma jiraachuu isiitiin barbaada. Waggaa takkaaf ijaan harkee hin beeku jaalallee tiyyata waggaa sadiitii jaa obboleessi keenya kun Liiviyaa irraayi. Akkasuma sagalee isiitillee bika duutee jiraachiis hin beeku. Yoo heerumte sitti haa tolu. Jiraachuma isii qofan barbaadaa jechaa jira Abdii. Na Abdiin immoo hin beekaanii jee meegaa ol dubbisaa muyit kaasi Abdii. Abbaayya nagaa. Abdii akkami nagaa keetiin? Nagaa galata rabbi akkamati? Jirra wallah alhamdulillah. Eessa jirtaati? Ani kan jiru Dubaayii jedhi. Maannoo Liibiyaa jira jedhani. Eeshe. Isii yoo eessatti beekta? Miidiyaa kanarratti beekta moo qaamaan beekta? Qaamaanis hin beeka. Amma itti bilbiluun hin danda'a jeebar. Qoy itti siif hin bilbila. Na dhageetta? Waca. Shabakaan kiyya moo kan saati? Itti bilbiloona jalaa baddu akkamitti callisa? Keessi kan koo baay'ee tokko cinqameera beekta Abdii. Dammoo wandi lijne. Isii arguuf ilma dhiiraati. Way obboleessa way sobaa jirtaa gaanan salphisini way sobaa jirtaa guduraa si gaafadheen jira miidiyaa kiyyarratti namni lubbuun jirus ni bahaa namni jiraates ni baha jechuun kun miidiyaa guddaadha. Kijibu way jirtaa waamumaan yoo kijibaa jiraatas marra dhaabna. No, Maki, ani si beekaati waan akkana kanaa miti kan kanaa olis ni hojjeta. Anarraa dhufeetiniin miidiyaa kan kee Qoy maqaa isii beektaa? Qoy miyyee maakii waa hin gaafadhaani. Maqaa isii beektaa? kanarrattu Fammasuu fi miti ani dhugumaa jee oguma duraa gaafadhee jiran. Wannan taane onnaa. Dubbii sobaa yoo fiddan akka gana namni sagalee isinii taane gootan jechuu. Naadha gananye ችግር የለውም asmarratti kinnoo maakime biratti. Neetworkii sirreeffadhu ayyee. Amma dhagaamaara miti? Neetworkii sirreeffadhu. Hayyee. Abdii. Wayyeen dhagaa. An jechuuni suuraa inni maxxanse kana bichaa yoo son taane suuraa kumaatamaan ragaa iddoo waliin sitti taasaa jira baay'ee. An kasiin jedhu maqaa isinatti hime. Maqaan isii simboo yookaan ammootu kennaa. Kennaa Ani waan taane ilaalan illee yoo kijibaa jiraate bar. Amma asirra fiddee bar ani kijibaa na gochuu hin danda'u. No, amma laal as biratti qoy akkamiin beekta Abdii? Qoy obsa. Amma laal inni maqaa isii maybe amma nuti dubartoonni kun yoo maqaa diddamallee qabaanne maqaa qabnu keessa kanutti tolee nama tokko wal barrasi galee. Isiin inni amma kennaa ta'uu isaa amanee jira akkuma teetteetti silaa kennaa miti lakkii tana ishee wal dhabdan ture. Kennaa akka ta'e amanee jira lama qabdi kamiseen jira kennaadhaa jee jira. Maybe tarii isii yoo sobaa jiraatte maybe ta'uu danda'a si galee. Maybe yoo maqaa isii balleessaa jiraate illee. Yoo sobaa jiraate Abdii. Yoo atis qoyin fixanne yoo ati maqaa isii balleessaa jiraatte illee yoo maybe isiin maqaa sobdee illee san nama isaa isii beekuu fi nama si beekutu beeka jechuudha. Na Abdii waan gaafattu jiraatte gaafadhuuti ni ciyyoommee walaa qunnamsiisnuun. Anammoo isa tokkoon si gaafadhu maqaa silaa kun messenjera ka maqaa miidiyaa isiitti fayyadamtu beekta kennaadhaa jedhaarta. Dammoo ka ergaa isiin wal jaaladhee waggaa sadii fi sagalee isiillee nageenya jechaa jirta. Waggaa takkaaf. Waggaa sadii wal jaalanneeti waggaa takkaaf na jalaa baddee sagalee isii. Waggaa takkaaf hin dhageenye. Waggaa takkaan dura isii eessa turte? Natti himime. Beirut. Eshi achi booda Beirut turte ila wayita qaaqa sani qaaniin turre tana dura waggaa lama moo waggaa sadii akkasii Beirut qaaniin turre innaa san isiinu baddee turte deebite baddee baatii lama akkas turte achuma warri ishee. Abdii. Wayyee. Amma laal qorannoon amma eessa turtee namni sun ta'e isiin suni micoo namaati inni maxxanse
micoon inni maxxanseessan isuma yoo taate osuma face to face finnee wal garsiisne maal si fakkaata? Bakka rakkoota kan qaban wal si qunnamsiisa. Okay. Ayyee rakkoon qaban illee natti illee san barbaadu. TikTok sa'aatii kanatti moobaayilli na jalaa badee tureera waan jettuun nagaa dhiyeenya kana dammoo yoo I don't care koo ijoollee bira jirtutti karaa immoo si dawwaluu danda'a ammasitti si dawwaluu danda'a. Asumarra taa'ee bilbila asuma qofaatu isii baree waan ta'eef dhimma kana asumatti fixna. Rakkoon qabu na obsi. Hin gammadaa jirtaa? Gammadaa jira waan inni immoo sabaa jira. Wallahi hin gammadaa jira. Aganaa namni ishee beekuun jira jennaan wallahi hin gammade malee. Inni haal ndatti cannaqxunee naanee bichaan maaba malee. Warra arsii kanatti heerumaa agarsiisan jennu waa malee tun akka baddeellee siisa qudhufee. Wayne. Osoo amma keenya kaarargeeti kutteen kuttee dhumattee heedish deemree maal goota deemi dhumattee achuma dhumate. Sobaa jirta moo koy wallaahi yoo sobaan jirtu mi gurbaagan. Wallahi siin jedhaa maakiyaan wallahi an sobaan jiru siireesi ay mucaan hin beekan dawwalaaf jennaa. Okay gammachuu. Dassi biloon yenoo iyyesaaf koo yaallootu malee wallahi ishii sobaan maakii. Miti mallaa. Sanammas dhugaa kakuu wanni caaleen jiru gan. Nimeeta ani miidiyaa kiyyarratti waan kijibaan dhiyeessu ummataaf si galee saniif. Yaa hin beekee. Miidiyaa haqaati kuni sanimaaf malee waan biraati miti. Taatee bakka baalame. Nama Oromooti moo warra hojiiti moo akkami? An akkami beekamaa keessan beekuu hin danda'u baranis. Bilbila isii kakara wajjinaa son argitee nama biraa bira jira natti fakkaata akka hubadhetti. Isii mana arabaa hojjettiimi? Isiin hin jirtuu naan jedhan. Mana arabaa hojjettiimi? Mana arabaa hojjetti? Mana arabaa hojjetti wayita baddu kana ammootuyyuu የመጨረሻ ቀን ቢሮ ነበረች. ቢሮ deebitee biiroo turte. Okay, dalagaan turre dalagaa si bilbila galgala si dalagaa soqochuudhaaf biiroo dheeyte. Asbuute masiin argina agarra. Namitti isiin bira dhaqxe argite namitti way bira dhaqxe hojjechaa turte. Namittiin isheen bira dhaqxe sun ammootu narsinaat masalee nyaan biyya biraa deemaa jira kootu biiroo si deebisaa jetteeni. Biiroo deebiste. Cuma biiroodhaan naa bilbilti. Okay. Maqaan ishee eenyu? Simbool. Kanuma dhugaa simboolaa maqaan? Simboolaa wal bara simboodha. Simboo eenyu? Alamu. Dhalattuu magaalaa eessatti Wallaggaa jettee? Wallaggaa. Okay, suuraa isii maxxansi ayyee amma qareef sanitti namni beeku yoo jiraate teeksti siifaa godhu. Inni gaa isaa amma jaalallee isaatti turtee waggaa tokko sagalee isiin dhageenye just jaalalama qofaafuu osoo hin ta'in lubbuun nagee qabaachuu isii akka ni jirti yoo jiraatte yaa jiraattu. Isin galee sanuma bakka jiraachuma isii barbaade yoo ka jiraatu ta'ellee yoo ka isaa wajjin jaalala dhaabuu barbaaddelee ittiimi. Garuu TikTok kanarratti akkamitti TikTokii namni barnuma fayyadama? TikTokii ni fayyadamti isiin? Duraan? TikTokii hin fayyadamtu kana durayyuu. Okay. Oi kama wal beektu moo isin online waan wal bartan? Lakki online dha malee. Online waggaa biraasatanii? Yaa. Maasii jettama yerumee siin jenne akka goota baate abbaa teekistii mati barreessiti yoo yerumte yerumee naan jedhi yoo jaarsa argatte naan jedhi jiraachuma keen barbaadaa teekistii barreessika.
Ani tekstii nama isheen silkii ishee qabatu san waan hin jenneen hin qabu. Okay, Bilbila amma yookiin immoo bilbila kanaan dura namni kennu qabrachuu danda'a ammasii galee. Jettee immoo bareedduu asita. miciyyoon tanuma barbaadan obboleessa waggaa takkaa miti shaanillee barbaadi irra deebi. Kana biraan hafiinati kana. Nuyi si gargaara sagalee sii taana. Jaalatee fi barbaadaa jira. Jenni kun akka kana waggaa meeqa barbaachitee dheengada dhiyoo hin heerumte naan jedha. Online jenni. Ni beeytanii ni bareedduu warra wallaggaati kun olaal rifeensisiitu daka jira. Ni beeytanii ni gaa'e simboo jedhamti. Wallahi gurbattiimti kun iyyuu baay'ee gurbaa nama sirriidha gurbattiimti kun. Isheen gaafachaa jirtu kun iyyuu. Rekkoomoo rikkottanii. Hundi na bira jirti jaanuma hijibaa ummata harkee kan beene hundi. Nin beeka jee kakata yaa ummata. Maaki akkamitti eessitti fakkaata? In badde siikima tokko na jala badde lafa seen bute wallaale. Barbaade bakka kana booddee siikima waan jedhamu jala jedhu naawwasu gaafan jedhu godhe nyaakotti herumteerti. Na bukkee taa'ee kan na bukkee bulee maqaa isheetti bilbileessi fudhatee. Dubartiin jijjiiramtee jirti akka duraaniiti miti amma. Ilmoo mataa gubbaa isin kaa'anii deeman amma. Isa iyyuu suuraa ammoo isatti kaa'anii sitti fakkaatu. Dubartiin jijjiiramtee jirti. Gamoon keessa jiraadhu kana. No, Maaki. Isin haa heerumtullee wanna feetillee haa taatu waan naannoo eekoo bahiyootu manoor waan maaku nama falligo sii galee bakka ruhiidhaan ka jirtu kan bichaa hubachuu barbaada. As jiraa akkanaan jettu bichaa barbaada. Guys, yaa naagan nu galee jira. Dhageessanii miti jaalallee isaatii waggaa 3 hojjaa soitanii mi silkiidhaan. Waggaa fudhate. Bilbilaan guys wayina garree garuu bilbilaan waggaa 3 wal jaalatanii. Waggaa takka immoo hin badde bikka isiin jirtu hin beeku. Istiin bayyaa rabaa hojjetti biirootti hojiirraa baateeti hojii biraa siqochuuf biiroo dhayxee jee kadhumaa ka hojjaa sun sammuu silkii isiitiin nama biraattuu kaasaa. Qoy gize namni kaasu sun gize silkiis jalaa kaasee afaan Oromoo si dubbata. In kaasani bar tekstii bichaa naa deebisan malee hin kaasan. Tekstiin sun afaan Oromootiin. Afaan Oromooti. I don't know bakka silkii sin kaasanii achumaan badde jechuun badii tokko malee warii silloon aslan nam tokko nama waliin harkini yoo walaltanis bar waggaa tokko nama jalaa baduun waan guddaa wanti dhaamti guys nama wajjin hin jirre tokko yoo wajjin jiraata ilmoo wajjin horattanii wajjin jiraatanii faa rakkoon uumame kaatee badda nama silkiidhaan wal dubbisaa jirtan immoo haa namni silkiidhaan silkii keessaa wayi bee waa nama godhaare nama tumaa. I don't know. Beeku kanaafuu yoo simboo jedhamti. Bakka godinyaa bakka fudhatu. Amma godinyaa masaa fuudheta. Anko yoo akkatti na dhokatte barnaa deebisuu diddinatti na sortu. Maaliif illee yaani beekta. So yoo na godinyaa masaa fuudheta. Kamiifuu barbaadaa fitiin jedha. Afuura si dhageessaa siniin jedha. Gurbaamti kun yoo goba zira baay'isa. Dhiirri koo ijoollee durbaa zorzoo jeen hin barbaadu bar. Dhiirri koo baalegeedha bar. Gaasin hin jedhaan. Dhiirri koo wanti ijoolleen durbaa dhiira dhiistee deemte yeroo baay'ee dhiirri murteessuudha ni faagattee tokko bar. Ana akkatti nagattee tokko bar. Kun dhuguma na fuudhaa itti nagattee tokko dubartii meeqa dhungataa wal qunnaa jettee nagattee badde bar. Na mindin noo. Na dhiirri baay'isoo akkan tanaa miti kanaaf iyyuu ijoollee irra rabsinaa kan ijoolleen dhiiraa. Dhugumaan ni jechaadha. Ijoolleen dhiiraa baay'ee na qo'amiin qaban bar. Fuuchuu kana sodaatu bar. Sini gatii fuudha sodaatanii fi ijoollee durbaa ayyarri irratti dhiisu. Ijoollee durbaa mosaatii itti darbaa deemaa. Kanaaf ijoolleen durbaa dhiira 5 jaafaa osoo. Dhiirti waa'ee dubartii haasoo ta'in isa rakkoo dubartii. Maatti maaki. Nin gatamee akka gatame dubartii dhiira caalaa dubartiitu gatamaa jira barra guddaan.
Wallahi kana sin. Ijoolleen durbaa dhiira shan obsa dhiira shan jaafaa qabadda. Ispoortii qabachuu sin gaafata maaliif? Dhiirri lafa gorteetti baddeef takka gurbaa kana dhuftee sin gaafattu. Namni beeytan seera micoota namni beeytan. Ya Rabbi Allah amchi. Kota buna dhugaa. Ya Rabbi an goyla kuno ni dingo buna danfiste naa fidde kuno. Inna lillahi ganna noosh. Barbaadaa fi. Amma akkatti poosti goonuuf illee qabnu amma dingatama intallee rumte jiraachuu dandeessi. Ati maaluma buna Akkatti illee poosti goonee fi barbaadaa. buna dhugi haraaraa si jira. Way maal asoo jira inni. Maal amma yoo poosti goonee barbaadaa fi ennee nu qabachuu danda'a dingatama caalee rumte jiraachuu dandeessi jebar. Yoo heerumtee kalaas inni lubbuun jiraachuu fedha dhiin saree. Michoo urjii jedhamtu galchii. Mee urjiin tam urjii Wallahi kanaan illee beekan jedheeti maaki. Muslimaa isiin? Amantiin muslimaa? Laa anumaaf jecha akkana gooteerti kan. Okay. Mirga isheetti dhiisaa jedhe tokko immoo. Wayii mirgaa miti amma mucaan kan isheen barbaade jiraachuu dhiisuu ishee heerumuu dhiisuu ishee barbaadu malee. Teenki urjii koo abee kana barbaadaa gurbaan. Dhiisaan jeenaa warra jiran. Oy namni inni bu'aan beetu seetiin seensi urjii isii miti nama biraa baanani. Urjiin tami guys isii miti na fakkaatami. Urjii galchinaa jechaa jiran sii miti mi? Oy namiti maaki fayyaa keeti? Nagaa bareedduu kun urjii tami isiin kun galchinaa jettan. Urjii ishee maqaan dhasee seena ganteedha. Duubaayii mi bikki isiin jirtu? Urjii okay. Urjii lakkoofsi tokko barreeffadhu gaa khalaas. Urjii ishee tamma gashite kuni seena ganteedha. Maaki atti qalali bannaati namni dhugaa siyaa. Kan dhuguu miti ree. Hin barbaadnaa hin jennee ati. Akkasin jedhamu kan nama mana ijaarratee jiruun akkasin jedhamu. Isa duriin jedheen. Ganne kan duras. Afaan kottaaf. Dhugaa. Urjiin kun obboleettii kiyya dhugaa waaqayyo hin qalleen. Nama dila kana keessaa nama isii ni beeka jee isa kana gaa. Ini wallahi yaa beekachaa ramjaan tokko gashinuuni maammee iluu kan jiru kan. Giifti kan yaame. Ababa irra badduudha ola ba'u. Beekachaa wallahi beekadhe kan wallahi immoo namni sobu. Ayi urjii galatoomii. Inni buutee hojiin. Ayi abdii anatu buuteenii bakka isii dogongoraan hin galchine beektaa hin erganne. Maal taate mucayyoo? Wayyee. Ni beektaan hin beeka jettee wallahi jette. Mucattii suuraa maddisiite kan? Rookiin baagiraawundi godhe kana moo? Nan beekee. Eenyu maqaan? Maal taate natti maaye? Eenyu maqaan yoo beekte dura nu ibsiga. Kennaa. Kennaa? Yaa. Eessa jiraatti? Dubaay. Kennaa jedhamti maqaan obboleessoo. Maal taate?
Meetti bilbilii yoo silkiisi. Ijoollee isaati isiin beektaa abdii. Ijoollee wallaggaati. Okay, maqaan Wallagga gara keessaa isii eessa ishee? kennaadha.